نور الهدى يا نور الهدى نور الهدى يا نور الهدى ودو gammachuu haasakeen godina baalee magaalaa gobbaa fi naannoo sijiraatan hundaaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ودو gammachuu isin hundaa gahum miidiyaan islaamaa TV Nur al-Hudaa suurri qalbii hunda ijaaf gurri muslimtoota dhufaa jira gara biyya gootota biyya waaqoo guutuu diina malee diiniin dhufee ittiin salphatu TV Nur al-Hudaa suurri qalbii muslima magaalaa gobbaa keessatti eebbifamuuf deema hawaasni keenya kan magaalaa gobbaa fi naannoo sanitti argamtan hundi sagantaa tumsaa fi eebba TV Nur al-Hudaa kanarratti affeeramtanii jirtu guyyaa ciraatiin nooruu jenne marti keessummoota kabajaa sagantaa kanarratti affeeraman jidduu muraasni Sheikh Abdul Salam Kadir Gudina Baleerra Sheikh Abdul Salam Tahir Gudina Baleerra Sheikh Ibsa Hasan Gudina Baleerra Munshid Abdul Rahman Hussein Dredawarra Sheikh Abdullah Idris Adamarra Sheikh Mas'ud Noura Adamarra Sheikh Tahir Galatu Asallarra akkasumas Director Olana Media Nur al-Hudaa kan ta'e Ustaaz Abdul Rahman Hussein yokin Talibu Ridallah Shashamanni irraa affeeramanii jiru maal kana qofa Sheikh Sultan Adam Sheikh Safim Sheikh Abdul Hakim Wattefi Ustaaz Shu'aib Haji Muhammad sagantaa kanarratti affeeramanii jiru dabalataanis keessummoonni biroo hedduu sagantaa kanarratti affeeramanii jiru guyyaan April 30 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti Sha'baan 7 bara 1440 akka lakkoofsa hijraatti yookiin bitootessa 21 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaan sanbata xiqqaa sabtii saalamarraa eegalam iddoon istaadiyeemii gobbaati odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa iskiriinii irratti mul'ataniin qindeessitoota sagantichaa argachuu ni dandeessu koree qindeessituu eebbaa fi tumsa TV Nur al-Hudaa magaalaa gobbaa irra نور الهدى يا نور الهدى نور الهدى TV مسلمة سورة قلبي مسلمة حاجة فنو يا نما نور الهدى يا نور الهدى نور الهدى يا نور الهدى